Yooyaa ashama daawwattoota keenya har'allee wallee mata dureen jaaja jedhu shaggooyyee mirmirsa ajaa'ibaatiin jechuudha. Aadaa Harargee yookaan ilmaan baha biiftuutiin kan dalagame jechuudha. Wallisaa keenya jaallatamaa fi kabajamaa Iskiyee Muzammiriin kan hojjetame jechuudha. Qabannee isiniif dhufnee jira jechuudha. Akkuma beeksisa viidiyoo mata duree irratti argitanitti jechuudha. Daawwattoota keenya har'a viidiyoo beeksisa ajaa'ibaa isiniif qabanne dhufnee jirra. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromoo baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftanii namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Chaanaalli keenya yeroo dheeraaf barnoota teekinooloojii irratti fuulleffatee kan isin barsiisaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Hamma immoo dhiyeenya kana jechuudha keessafuu walleewwan jaalalaa, walleewwan akkasumallee warraaqsaa, walleewwan ilmaan Oromoo hundumtuu hojjetan irratti jechuudha beeksisoota adda addaa hojjetu irratti argama jechuudha. Akkasumallee viidiyoolee artistoota keenyaa daqiiqaa muraasa keessaa fudhatee beeksisuu irratti kan argamu tahuu isin beeksisuu barbaanne jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha daawwattoota keenya akkuma artistoota qaqqaroo sabaa hedduu beeksisaa turre har'a immoo wallee ajaa'ibaa mata duree jaaja jedhu qabatee dhufee jira jechuudha. Artistiin keenya jaallatamaa fi kabajamaan Iskiyee Muzammir jechuudha. Sirba ajaa'ibaa wallee ajaa'ibaa aadaa Harargee shaggooyyee akka ajaa'ibatti irraan deddeemaa jira jechuudha. Kanaafuu gadi dhiifama walleen kun yeroo muraasa keessatti jechuudha akka ajaa'ibatti hin qawwuxaalleen jeen jechuudha jarri jechuudha. Ni qawwanna jechuudha akka ajaa'ibatti YouTube kanarratti jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu viidiyoo kana share godhaa wal biraan gahaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf yeroo muraasa booda gadi dhiifama jechuudha. Walleen kuni by the way kana qofaa miti wallee hedduu qabannee dhufutti jira jechuudha daawwattoota keenya. Torbaan kana akkuma beekamu artistoonni sabaa qaqqaaliin jechuudha wallee adda addaa wal duraa duuban qabatanii dhufaa jiran jechuudha akkuma beekamu jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu nullee wal duraa duuban qindeessinee quality ol aanan viidiyoo full HD waraabne kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Asirratti wanti hubatuu qabdanii nuti viidiyoon nuti hojjennu yeroo kamiyyuu viidiyoo artistoota keenya walleen isaanii akka vaayiraala baatuuf hawaasa biraan sagalee isaanii osoo isaan muuziqaa isaanii guutuu hin feene beeksisuuf irratti argamna jechuudha. Maaliif wanti tokko yeroo beeksisa godhamu by the way isinii himuu barbaadu kaffaltii tokko maleedha kan artistoota keenya muuziqaa isaanii beeksisaa fi jiru jechuudha. Kaffaltii tokko waan isaanirraa argannu hin jiru akkasitti hubadhaa jechuudha daawwattoota keenya. Maaliif artistoota bira dhaabbatuuni uf bira dhaabbatuudha. Artistoota keenya gargaaruun uf gargaaruudha. Artistoota keenya jajjabeessuun ufuma keenya uf jajjabeessuu ta'a jechuudha. Maaliif aartiin sabaatii fi akkasumallee amaanaan sabaa hedduutu artistoota Oromoo irra jira. Kanaaf immoo sirbii aadaa kan kee fakkeenyaaf artistiin aadaa kan kee sirbu aadaa kee wallisu aadaa kee addunyaatti beeksisu si beeksisuutti jira malee uf beeksisuutti hin jiru jechuudha. Artistiin sirba warraaqsaa wallee warraaqsaa qabsoo warraaqsaa wal qabatu baasee addunyaa biraan gahu uf beeksisaa hin jiru. Rakkina saba kan kee keessa jiru baasee addunyaatti argisiisutti jira bifa aartiitiin akka qooqamni saba isaa sun addunyaa biratti beekamtii argatuuf jechuudha. So kanaafuu ufuma keenyaaf uf jajjabeessuu jechuudha artistoota keenya jajjabeessuu jechuuni. Kanaafuu daawwattoota keenya walleen kuni gadi dhiifamaa sirba akka ajaa'ibaati wallee ajaa'ibaati abdiin eegganna jechuudha. Welcome jennaan iskuu keenyan jechuudha. Welcome siin jenne Iskiyas nagaan kootu siin jenna. Hammasittuu daawwattoota keenya yeroo walleen gadi dhiifame immoo akka ajaa'ibatti react irratti goone waliin bashannanu ta'a. Hammasittuu namoonni chaanaala Oromoo haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo yoo jaallattan like godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Yaada keessan commentii jalatti barreessaa.